Jirra argitanii mitiire xumurree akkanatti akkasitti fixannee fuuldura keessan finnee jirra jechuudha. Akkasanii yaaddofnee isheen kun isheen irraanfatamnedha. Paartii isheen irraanfatamne kun bakka isheen irraanfatamnedha jechuudha. Gadi of qabu ol of qabu ciniinsuu beektuni. Indam shaddoo iddoo jabaa ta'amti kun iddoo jalqabaatidha. Yeroo reef jalqabudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota sabboontu wallaggalita akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa fuuti galata rabbii sinillee nagaa fayyaa gosa qabdini. Abdii amantii guddaa sirraa qaba maashaallah tabarakallah. Hedduu tokkoon gammadee jira baay'ee tokko natti tolee jira jechuudha. Rabbiif haa galatu alhamdulillah rabbil alamin. Akkuma viidiyoo jammara irratti argitanii fayyoon keessanii bareedduun keessan kun isinii deessee jirti jechuudha. Hundi keessaniyyuu Oromoon warroonni seedaa cannaa qabaa turtanii akkasumas immoo warroonni ishee eegaa turtanii yoom deessi jettanii cinqaa turtanii kun maali kan ishee waggaa tokko baatti warri jechaa turre kun har'a deessee jirti jechuudha. Maashaallah baga gammadde fayyoo kiyyaa baga rabbiin nagaan si'ii keessin jedha. Hedduu tokko gammadee jira hedduu tokko natti tolee jira dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko gammadee akka isheenii har'a yookaan ciniinsuu irra jirti yookaan waan ta'e irra jirti akka ta'u keessi koo natti maa ture jechuudha. Maaliif viidiyoo isheen eegaa waan ta'eef viidiyoo guyyaa har'aa gadi hin dhiifannee viidiyoo isheen eegaa ture jechuudha. Gammachuu keessan jira kan dhiifama saniif hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole. Isinillee hundi keessaniyyuu baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Fayyoo kiyyaa baga gammadde abbaa kakuu baga gammaddanii maatiin isaanii hundiniyyuu harmeesseellee maatiin fayyoo hundumtiyyuu baga gammaddanii fayyoon illee baga gammadde jechuun barbaada. Waa hedduu tokko natti tolee jira dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko natti tolee. Waan jedhu qabu garabbi hedduu tokko gammadee har'a eegaa dhuman ture akkuma eegaa ture akkuma abjochaa ture yaadaa ture inuma milkooftee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf sagalee qabuu fi hin qabuu fi yoona ciniinsuu irra jirti yoona maal irra jirti jechaan ture jechuudha. Keessa kootti natti dhaga'ama maaliif kaleessa viidiyoo gadhiiste ergasii gadi hin dhiifne wanti isheen jette immoo har'a murtii koo nan baraa na eeggadhaa jettee nagaadhaama waan deebiseef jechuudha. Shakkaan ture akkuma shakkee ta'ee jechuudha. Darbiin irraa buutee tolfadheen namni garabbii sharbiin kun irraa buuti gammachuudha. Haa ta'u ka gammachuu fayyooti sanii deessee jirti maal deessee warri jettanii gammaddanii ilma deessee kaakula goota akkasitti dhaalu garabbii jaartiin natti dhufinsee lole yaa rabbi kiyya na baasotuu maraadhu raftee deetan viidiyoo waraabaa jira. Gidduutti jaartii dhaggeeffadha wallaahi. Jaartiin raftee quruphisa haaraani gammachuu jechuudha. Mana keessa fiigee marqaan marqa kaatuun bira jiraadhe maalin godhare silaa marqaa silaa waa feete sii godha. Ati akkam cimtuudha sanuu fayyoo ijoollee akkam cimtuudha sanuu jabduudha intalli kun dhugaa qalloo keessi migiraadhaan argitanii akka isheenitti bakkee keessaa darajaarra gabbuutee ol baatee gad deemtu silaa namni tokko namni de'e tokko bara nakka abbadaayyuu akka tokko godhata bar dhugarbii. Mucayyoon zinnixxattee gabbuutee zinnixxattee makiinaa keessa seente barra fayyoo akkam waasaa nulfaatu aannaansaa hin qallalee akkas taanaan ogalee daakaanillee asitti ruusii garaa guuttannee abbaa koo akkas taanaan galee daakaanillee deessanii akkas taanaan qallaadee mucayyoon hin deemtu bar namni ulfi danda'e deemaaree antinii ta'a namni ulfi da'e namni amma da'e. Xiqqoo ishee dadhabbii qabaa hin dhukkubaa mucaan dadhabbii qabdu dhugaa rabbi rabbumaan laaffiseef rabbi baga sii laaffise dhugaa rabbi ani baay'ee tokko yaadda'aa ture baay'ee tokko cannaqamaa ture maaliif yoo jettani garaa ishee baay'ee guddatiitu achi gadi citeera jechuudha. Saniin booddee wallaahi numa yaadda'e nan gaggaafadhallee yeroo baay'ee nan gaggaafadha badas hin gaafadhu yeroo ittiin biiziin taane yeroo tokko silaa tuktukii keessa oolaa mitire yeroo tokko nan gaafadha jechuudha malee hedduu tokko gammade wallaahi hedduu tokko natti tole baga gammadde rabbiin baga nagaansii keessin jechuun barbaada. Ho'a keessa dhaabbadheen waraabuutti jira jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee bulluqa baay'ee ho'a gammachuma fayyooti bakkaan gammachuu fayyootitu si bira jiraadhe
Anu si godhanii waan fete si godha waan nyaatu waa itti dhudhu waan tokko si godha jechuudha. Kanaaf jennaani hundi keessanii baga gammaddanii warroon akka fayyoo hawwitanis rabbiin isin haa gammachiisu warroonni ulfooftanii jirtanis rabbiin nagaan isin haa hiiku akka fayyoo kanatti fayyooni baay'ee cimtu nama barumsa irraa barannudha jechuudha fayyooni. Nama akka fayyoodhaa rabbi isiniif haa baay'isu abbaa kakuu keenya atillee baga gammadde rabbiin bagattiin si ga'ee siin jedha baga abbaa ilmaa taate ilma na fakkaate ilma argannette argitanii karaa beeka garaan ishee waan bareedduu dhugaa rabbi dubartii jabdu dubartii cimtuu lachuun isaaniiyyuu baay'ee bareedoodha lachuun isaanii baay'ee cimtuudha dubartii dhadhabee natti ulfaate hin jenne jechuudha amma guyyaa gaafa deessutti viidiyoo dalaguun hedduu ulfaata viidiyoo daladdee feetee qoqophooftee maal jechuun iditti gochuun iyyuu mata dureetti barreessuun iyyuu nu warra ulfan taaneef iyyuu nu warra ruuzii garaa guuttate deemuuf iyyuu dadhabbii guddaadha jechuudha garuu isheen utuu amma kana dadhabdee jirtuutu wallaahi maasha Allah tabarakallah waa hundaa hojjetti jechuudha. Dhugaa rabbii hedduutu kan gammadee baga gammaddan isiniin jechuun barbaada hundi keessaniyyuu fayyootii baga gammaddee rabbiin baga si milkeesse rabbiin baga si gargaaree baga kana caalaatti milkoofte si jedha waa hundaayyuu milkooftuudha beektuu keenyaati waan hundaayyuu sirraa baranne akka fayyoo taana jenneeti kan yuutuuba kana banannee olii gallaaqutti jirru jechuudha. Kanaaf barumsa guddaa sirraa barannaa jechuu kanaafiyyuu ijoolleen hin argine deema dhaqaa jajjabeessaa viidiyoo ishee ilaalaaf jechuudha. Isheen shakkuma keenya biyya Arabaa turte cimtuu taate jechuudha. Isheedhaan manuu keessaa akka tokkoffaanii biyya Arabaatii galee akka afaan Oromootti cimtuu taate dubartii kabajaan abbaa manaa ishee jala teessee yuutuuba kana hojjettu fayyoo qofan argee jechuudhaan. Ani garuu badaa yuutuuba keessa hin deemu tuktuukii keessa manni koo jechuudha isheen argee jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa ishee hordofaa yeroo hundaa ishee ilaalaa jechuu kanaaf jennaan baga gammaddanii hundi keessaniyyuu akka ishee ta'a barumsa irraa fudhadhaa nullee rabbiin akka ishee nu haa milkeessuun jedha dhugaa rabbiin nan dadhabin jettu natti ulfaateen jettu bakka yeroo hunda hojiidhuma jechuudha hojii dubartii akkasitti cimtee abbaa manaa gargaartu isheen argee jechuu kanaafiyyu rabbi baga si gargaaree rabbi baga nagaan sii kensii jedha gammachuma keefam fiigaa dhufee viidiyoon koo kana fakkaata namoonni gammaddanii fi deema dhaqaatii viidiyoo ishee ilaalaa fi yeroo hojiirra jirtanii viidiyoo ishee itti banaatii biraa deema alakkaa'uu fi beeksisallee taphataa fi waa garaagaraallee hin hojjetaa waan ta'eef hojiirra jirtu taana viidiyoo ishee itti banaatii biraa deema. Kanaafuu wal guddisuun wal bira dhaabbachuun aadaa keenya nuufata waan ta'eef waliin tuffatinaati viidiyoo walii daawwadhaas niin jechuun barbaada waan dhaggeeffatanii guddaa tokko galatooma baay. Bu'anii ati fanta. Raawwatameera oduchi raawwatameera kun waan jedhames yeroo isaatti guyyaa isaatti malee ta'u hin deessu yoom deessa maani kan kee maal